Ashama harka fuune jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota afaan Oromoo akkam isiniin jecha irreecha baranaa irreecha hedduu nama ajaa'ibuu bareedaa ture. Dhugaa dubbachuu fi hedduu akka waan ajaa'ibaatu dalagamee hatta magaalaa Finfinnee keessa makiinaan hin deemtu. Daldallis hatta hedduu dhaabbatee jira. Haga xiqqaa tokko dhugaa dubbachuuf hedduu waan ajaa'ibaa akka dalagamee ture. Akkasuma jedhanii walaa dhugaa dubbachuu fi hedduu akka nama dinqisiisaa waa'ee Oromummaa fechuu hagas magaalaa Finfinnee xiqqoo tokko uummatuma Oromoo kabajamu uummataatiif fecha agasuu dhaamtee akkasitti uummatuma Oromoo jalladee fuula deeffatte jechuun hedduu akka nu dinqisiisa ajaa'ibaa. Kan ammoo mootummaan haa galatoomu jennaani dhugaa dubbachuu fi karaa irra daandii namni baqaati galgalaa'u hin jiru. Karaa daandiin hundinuu cufaadha. Kaseenus naannoo biraa irraa kaseenu naannoo Oromiyaa kan taane naannoo biraa irraa kaseenu hedduu akka fattishamee ilaalamee likkitti baqa seenaa kan hin deebi'aa. Akkasii maal nagaafatanii isin jechaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya hordoftoota keenya akkasii isin jechaa kabajni arraja horee aarsadeetti amma garas deemu jiranii har'a achitti kabajamaa oolaa akka nagaan xumuramu hawwii qabnaa. Akkasii isin jechaa hedduu nama dinqisiisaa irreechi baranaa waan kaaniin adda isa godhu bara 2019 saniin bara Jawaar keessa jiru bara Haacaaluunis keessa jiru. Haa ta'uutii garuu akkasitti gaafa Oromoon bilisoomne tanaa achi homaa nutti nafne bilisoomne jennee gammannee lafa dhiinnee jechii waan taane gaafas dhugaa nu gammachiisa ture. Nu gammachiisaa gaafas hedduu nu gammachiisaa ka Jawaar fa biyya alaa irraa galee biyyatti argamee ka warri gartee biyya isaaniitii baqatan biyyatti deebi'anii akkasuma biyya abbaa isaatii irratti caffarree maal taanee gammannee hedduu tokko gammannee turre. Eegisan ammoo xiqqoo tokko akka gaafa cilangaa ji'aan xiqqoof keessa gad deebitee turte. Akkasuma warri siyaasotaallee hidhamaniitiin turanii Haacaaluus inni ajjeefamee akkasitti Haacaaluu goota keenyas ni dhabne. Achi booda garam deemu jirtii jennee hamilee dhabnee turre. Hamilee dhabnee akka hedduu takka of jibbaannee turre. Garuu haa ta'u bifa ammaa kun kabajame kana yoo ilaalle ta'e hedduu takka nu dinqisiisaa. Gaafas bara san keessatti ta'us magaalaa Finfinnee tana dhugumatti alaabaa abbaa gadaatiin faayamtee bara sanii bara Jawaar gale sanii alaabaa abaawootiin alaabaa abbaa gadaa hundinuu ni jira jechuudha. Gaafas hedduu gammadee namuu miira keessa galee waan biraa ta'e ture. So amma kana yeroo amma isaan kun hundinuu lafti akkuma feete taatee isaan kun hundinuu bakka isaaniitti deebi'anii bibbileen akka faallasanii xiqqoo deebitus ammoo ilaalcha sanii fi kana keessa gisee galchee ilaaluu xiqqoo walitti dhiyaata ture. Hamilee gisee saniillee dhabamtu Haacaaluus dhabnus hamilee gisee sanii dhabnus kaanamee wal bira laallee xiqqoo tokko homaan jennu jedhee yaada. Magaalaan Finfinneetu sababa kan keeti jecha sababa uummata Oromooti jecha sababa uummata bal'aa kanaa jecha magaalaan Finfinneetu cufamtee oolte. Daldalli dhaabbate. Makiinaan karaa irra deemtuu iyyuu guddoo hin jirtu. Kunummaan ta'uun hedduu takka na ajaa'ibaa hedduu takka nu dinqisiisa ture. Garuu keerumaa fi hedduu itti gammannaa hedduu takka das nama ji'a. Yoo bifa kanaan sila akkanumatti gatti fuuftu taate Finfinneen abbaa deebite fakkaatti. Ka Oromooti duraanuu akka farda mililikii Haacaaluun baane sani abbaa galuu qaba jeeme Finfinneenis abbaa galuu qabdi. Akkasii isiniin jaa kabajamtoota keenyaa dhugaa dubbachuuf Finfinneen tuni nami keenya hedduu seentaa keessa bakka ijoo bakka
gaarii bakka daldalaa bakka gaarii namni keenya hin jiraatu namni keenya illee rakkoon inni qabu keessaa baqata namni magaalaa irraa baqachuu miti namni gara magaalaa baqachuudha namni magaalaa irratti ijaarrachuudha xiyyeechuu waan tokko irraa qabaachuudha qabeenya irraa qabaachuudha akkasuma waan tokko ijaartee irraa qabaatte qabeenya tokko irraa qabaatte hedduu takka itti dhiyaataa deemtaa nama harkisaatiin deemtaa garuu caafii moggamarra ka deemtu taate hedduu takka magaalaa irraa achi bahaa deemtaa akkasuma keessummaa ta'a deemta booda kana ta'uuf ammoo siitu gara magaalaatti ekonomiidhaan ta'us wama adda addaatiin ati gara Finfinnee kanatti yoo dhiyaattee magaalaatti dhiyaattee akkasitti ijaarrattee yoo itti seente ati isa abbaa lafaa taateetiin akkasitti irra godhattee uummata keenyallee irra godhata. So amma isaan irratti ijaarratanii lafuma tantee irratti ijaarratanii ijaarsa irraa bakka uummata isaanii guuranii irra qubsiisanii duuba ka irra qubateetu ka irra ijaarrateetu abbaadhamu ka irraa kaafamee moggad deebitu abbaadha. Kun ammoo irraa akkasitti achi dhiibachuu hin qabnu itti dhiibanneetiin garuma ta'eenu itti dhiyaannee akkasitti akka Finfinnee tana seennu. Yaa Oromootiyaa isiniin jaasuma kunis dhaamsa kiyya. Ka irreecha baranaa na dinqisiisee hedduu takka natti tolaa akkasuma kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya mootummaalee hedduu xiqqoo galateeffachuun nu barbaachisaa. Shimallis Abdiisaa Adaanech Abbabee akkasuma Piraayim Minister Abiy Ahmed hedduu takka nu galatoomu jennaani kana dalaguu keetiif hedduu takka nu gammachiisaa faayamtanii uummanni Oromoo faayamee alaabaa abbaa gadaatiin ilaa farda Minilik sanittuu wattaa gibbii isaa san guutuu itti fafannifame waan ajaa'iba waan hedduu nama gammachiisu hedduu takka namatti tolaa isaan isaa galatoomanii warri mootummootaa akkasuma galma abbaa gadaa eessa kajee adii biraa faarsee galma abbaa gadaa tokkos kan midhaafame isas midhaasanii itti kabajamaatiin oolee akkasiin uummata kiyya qashtii nu hordofaa isiniin jennaa dhugaa dubbachuudhaa fi tokkummaan uummata keenyaa hedduu tokko nama jaa'ibsiisaa naannoo adda addaa irraa ka'ee Keeniyaa Mombaasaa jamaa Mombaasaa irraa Tanaarifaa Keeniyaa keessa bakka hedduu Mombaasaa Tanaarifaa Marsabeet Isooloo akkasuma bakka hedduu bakkeen hin beekne isaan kun hundinuu Keeniyaa irraa kaanii gara Itoophiyaa imalanii nagaan Itoophiyaa seenanii akkasitti bifa bareedaa ta'een bifa keessummaa dhiyeessuun bifa adda ta'een uummanni keenya kabajamoo akkasitti simatanii keessummoota keenya galmi barkumee qophaa'ee fi galma barkumee keessatti eebbifamee maashaallah keessummoota keenya galma barkumee keessatti artistoota keenyatti galgala akkasitti koonsartii irratti faayachaa bulanii akkasiin jechaa kuni gammachuu hedduu gaariidha. Anis hawween kiyyaa uummata Oromoo akkasii wal ga'ee hamilee uummata keenya tokkummaadhaan Finfinnee tan akkasitti argamuun hedduu na gammachiisa. Amantaan kiyya na daangessuu ani tokkummaa uummata Oromoo akkasii wal ga'ee sun hedduu tokko taddas na jaa. Kanuma isiniin jaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya irreecha nagahaa rabbiin haa godhuu isiniin jechaa dhugaa dubbachuu fi hedduu takka nama ol qabachiisaa humna hedduutii akkasuma poolisii magaalaa Finfinnee akkasuma poolisii naannoo Oromiyaa naannoo adda addaa hundinuu eegumsa uummataa gootee hedduu takka nama jajjabeessaa akkas isiniin jechaa dhugaa dubbachuu fi akka bara gisee tokko nama rabbashanii karaa nama hidhanii maal godhanii nama rabshaan takkas durii numa jirti turte amma waan sun laaffattee jirti amma bakkuma hunduu xiiqiidhaan bifa haaraan mootummaan kun daangaa Oromiyaa guututti faa godheetiin karaa hunda eegsisee akkasi kabajaadhaan uummata keenya simachiisee bifa bareedaa ta'e takkaan bifa addunyaa irratti fudhatama qabu takkaan hedduu takka nama ajaa'ibaa kana godhuu isaatii hedduu takka gammanyaa kanaafuu galatoomaa isiniin jechaa uummata keenya qashtii dhiyaadhaa nu galatoomaa isiniin jennaa kanuma oduun keenya akka guyyaa har'aa waama irreechaa hordofuutti jirra
amma gara waraara sadeetii irraa ka fixatanii ba'anii isin ilma laallaa online irratti akkasittiin gocha kabajamtoota keenya nagaan naa turaa walitti deebinutti.